Amma kan jirtanii bakka kam jirtan? Anu miizana kana jirra. Miizan xaabaa kana irra. Asfaaltiitti ol baane. Bitattanii Achi nu kennare. achi namni siluu kenna qeerumayyuu fure hin Qalatu qabdan mataanii hin qabnu. Isuma abbaan keenya waggaa lapheedhaan jiru. Asii miizanuma kanarraa nu kenni. Achuma keecharra. achitti qeeruma sanitti bakkuma jireenya tun qabdan. Hin qabnu. Fiqaaduun- Hin geenyu. Fiqaaduunis hin qabu. Hin qabu. Qalmaata deemna malee waan qabnu. Horii qalmaata gizees gootaa kana deemna malee. Wanna godhu hin qabu. Wanna akkanaa keecharra kun. Gandi hin beekaa, biyyi hin beekaa, qabaleen hin beekaa, hundumtuu hin beekaa. Mee kolbaan kan hundeerraa yookiin immoo daadhiirraa dhufee isin harka ga'ee jiramu gaafa korma san qaltan kolbaan seeraa kan duudhaa duubaa dhufee jira isin harka. Hundumtuu awwaallama gizee san isaa falmii reeranii amma erga waggaa 10 booda 15 booda qalame horiin kun waggaa qalamu kana gaa isa duraan jiru san kallachi jira wanni hundaa jira kallachi sun bakka deemee hin beeknu gizee tulluu daadiin jiru san korma itti qalamu hambiraa noolaan qalamu hambiraa wanni hundaa hambiraa ganzabni warqiin birriinu jira dama an jiru wanni arginu manumaa fudhannee deemna Wanni dhaablees manumaa fuudhee deemnee Wanni dhaaltan hin jiru. jedhamtu takka wanni dhaaltan takka hin jiru. takka xarapheezaan takka hin jirtu. Amma kallachi yeroo sana yookiin ulfaan waggaa sana warra hangafaati warra kolbaati waan ta'eef ulfaa qabu caacuu qabu waan baay'ee qabu. Eessa jira jettanii takka gaafattanii beektanii yoo gaafattan maal isin hin jedhu. Isaan gaafisuma saniin obboleettiin haati baay'ishee tanaa achi qe'ee keessa sila turanii wannoon sun hatamee fudhatamee haa gurguramu dhugaa waaqa rabba tokkicha beekama. Eenyu gaafatta eenyutti inni nu durumaanuu baane achi bakka sanii baane irra erga baane eenyu gaafanna gaafachuu dandeenya. Wanna gaafattuu hin qabdu. Kan dhalattanis asumatti isin Anamma dhalannees asumatti. malee achi qe'eetti wanni jettan. Hangafoonni kiyya achitti dhalatan. Afrikaa Bakka duufaa dhagaa. bakka dhagaa amma baasuu bakka amma abdaariidhaa kana jechuudha. Abdaarii tufamunaa kana jechuudha. Isaan achitti Ijoollee dhalatan. torban keessaa ijoolleen sadii anaa oliin jiran achitti dhalatanii anafan immoo asumatti dhalanii qimbirree jedhamu kanatti dhalanii as immoo deebiinii akkuma saddeetanyaa achitti baanee qimbirree turre qimbirree irraa miizana kanatti ol galle. Miizana fi kana jechuudha. Sandaan sulultaa jalaa kana jechuudha. Magaaluma sulultaa jala jira miti inni. Qimbirreessunoo ganda qotee bulaati. Isa gizee duraasaa gaa'inni wannumaan bitatee galeessaa ganzabaan warri lafa asfaaltii qarqaraa kana ganzabaan bitee galee isas immoo dargiin dhufee safaraa xaabaa jedhame. Safaraatti Safaraatti irratti irratti ijaarame. ijaarame. Inni immoo safaraatti hin galuu dheeti. Safaraatti hin galu jedheetu gara Garanatti gale. gara miizanitti fiigee. Amma qe'een sun qe'ee nama abdaariidhaan marfameetu jiru kun egaa suuraa isaatirree fudhannu yookiin viidiyoo isaatirree waraabna. Namoonni naannoo sana jiraatan amma qe'ee san marsanii jiraatan yookiin qe'ee sanarraa irree lafa fudhataniitu itti galan hin jiru. Yoo jiraatan eessaa dhufan. Jiran achuma amma daangaa sun hin beeksisa. Daangaa sanatti siqeetuma asuma seenee an dhowwu hin jiru. Maal jenneetuma deemneetuma moggonnare oduu beeknu ammoo godhuu hin dandeenye. Odoo gubannaatuma jirru jechuudha. Keessa gubannaadhuma. Amma karaa seera bulchiinsa mootummaadhaa egaa namni tokko isootaan isaa yoo isa ittiin galmaa'e waraqaatuma sartifikeetii sana qabata. Garuu karaa aadaadha. Karaa manguddummaa yookiin karaa immoo gadaadhaan warra abbootii gadaa jedhamanii wanni jedhan kanatti himattanii wanni kun lafti kun hangafummaadhaanis abbummaadhaanis duudhaa ta'e nu ilaallata jettanii karaa abbootii gadaa wanni gaafattan jira. Abbootii gadaa warra maal gaafannaree gizee isaan jira san gizeen abbaadhaan jiru san baalabbaatinatiidhaan dhufe malee lafti an wayzeroo meetii akkaate laali dubbuma jallattuu laali meetiin tuni haadha manaati haadha baay'isheeti haadha manaa hundee manaa tulluu daadhiiti haadha manaa tulluuti. Tulluu daadhiin kun hundeedhaafis abbaadha. Baraachoodhaafis asnaaquudhaafis baay'isheedhaafis abbaadha. Isa odoo inni jiru biyya tufaamunaadha lafa tulluu daadhii ammallee waliin waggaa farrama isoota gaashaa
tulluu daadhii lafa izootaa tulluu daadhii an jedhamurra garanaan garasiin jedhamee walillee waggaa walitti xaaxaafan akkasitti xaaxaaf. Diinii amma garagalanii odoo ishiin jiraattee izootaa wayzaroo meetii akka jedhamaa itti sila cubbuudhaan fudhatame cubbuudhaan kenname cubbuudha. Jalqabumaayyuu. Jalqabumaanuu an kennanii gandarraayis ta'ee waradaarraayis ta'ee an kennan gaa waggaa inni erga boqote waggaa 10 waggaa 20 ol falman isaa gaa gisee san bara dargii kechaa bara dargii barma dargiidhaan gisuma san wal falman oduma wal qaxaran achi darbu as dabarsan odoon jedhanu kan hunda ishiidhaan murteessan. Murtiin gaa murtiin hin jiru kun gaa cubbuudhaan haqqiidhaan dhugaa miti inni aan deemu hin jiru. Dhugaadha inni maaliif qeerratti kana feelmuma dhiirati sanumaan deemuu qaba dhaloonni akkasitti ilma dhiiratiin deema malee dubartiin bakka deemtetti abbaa araddaa sana taati. Araddaan kanuma dhiiraatti dhugaan abdaarii Oromoodha. Tufaamunaa akka nama tokkootti miti akka Oromootti kan ija Oromootti ta'etu kan maqaa dhahamulee akkasitti illeedha dhugaan jirturree kan beekamtu. Abdaarii tanarree haa ta'u dirree sanattirree isinillee dirree sanattirree abbaa qabbummaa qabaattanii kolbaan sun isin harkatti deebi'ee yoo caacuuf callee yookiin immoo ulfaan yeroo sanaa kallachi yeroo sanaatirree barbaadamee bira ga'ama ta'e yoo badirree ta'e dhugaasaa akkatti bade baruu kan amma kana booda isin qofaa miti gosa keessan guuturraa kan barbaachisu isin gaangafummaadha waan kana abbaa dhimmaa haa taatanii malee kallachi sun badee hoo ta'e akkatti bade dhugaasaa baasu yoo jira ta'e bakka jiru immoo barbaadanii bira ga'uun kun dirqama. Keessaa warra gimbichuu keessaa immoo keessaa gosa keessaniif isin ilaallataa jechuudha. Kana biratti immoo uummanni Oromoo waan danda'u isin gargaaruu qaba jennee yaadna. Waan illee isin haa gargaaru jenna. Waan tokko dubbachuun barbaada. Ashannaafiinis gadhaamsa kan barbaachisu kan deemu ilmoo duraan gafaadha. Oboon illee kan yaamamu abbaa gimbichuu jedhu. Abbaan gimbichuu jedhu. Gimbichuun saglan mana lama qaba innis. Hullalleenu mana lama qaba. Akka mana abbuuf mana beerroo jedhanii gimbichuunis mana lama qaba ilmoo hangafaadha. Abbaa ilma torban obooti kan lachisinis. Oboon sun kan daaciiti. Daaciin sun kan tuulamaa tuulamni kan booranaati booranni kan oromooti. Amma Tufaamuun Ashannaafi maqaa qaba malee akka abaabayyoo isaa barbaadanii malee Ashannaafiin abbaa dhaboo Fiqaaduun abbaa dhaboo Saayii abbaa dhaboo. Eeyyuun qaban malee. Araddaa isaanii irratti immoo kan dhufe immoo abbaa gamoo ta'e kun nama gaddisiisa yaa Oromoo. Yaa Oromoo nama gaddisiisa. Ani ilma ayyuuni barandaa daariidha. Ilma barandaa daariin immoo ahaadaarii fi astadaadaarii ta'e. Tulluu keenya sun hoo Tufaamunaan sini marare. Tulluun Tufaamunaan sun araddaan isaa obboleettii teenya, gosa teenya, baay'uus teenya, tanuma teenya, ilmoon ishii kanuma keenya, dhiiga keenya waliin taane duudhaan ganamaa sun kun birrii miliyoonii 10 kan gurguramu miti. Oromoo miliyoonii 10 kan qabu nama baay'eetu jira. Akka fayyuuf kinoo laalaa qaba. Ilmi Tufaamunaan kana qaba. Oosiin dhugaa jettan bilbillis jira. Yaa Oromoo adara. Maaloo akkuma ilaala siidaa ormaatti kaffaltanii deemtanii ilaaltan. Hambaa guddaadha kun. Kanas inni jalaan darbee ijoollee kanaamilee kennaaf. Intala qabaa innis ilma qabaa. Hinoo malkaan isaaniitillee warra kinoo kolbaa qaban wajjumaan warra kabbadaa godaanaa wajjin deemanii qalan. Abbaan kolboo isaa mata qaboodha jarrisu. Gosni gimbichuun kunis nu jalaan badee abbaa hangafa obooti biyya maaloo. Ilma hangafaa sun ilma ayyuun sun gini akkanatti raakamee manallee hin qabu. Maaloo adaraa. Tulluun kunis qeen Tufaamunaanis hin badiini. Kinoo miidiyaa kanas nan galateeffadha. Jarri kun galata argata. Ona sanallee ona dubbii nyaatti sanallee odoo miidhagsa. Dhugaadha namoonni yeroo baay'ee Tufaamunaa amma warra weellistootaan sirbuu warri afaaniin waltajjii adda addaa irratti walgahii gurguddaa walgahii mootummaa biyya Tufaamunaa akkas jedhanii Finfinnee numaayyuu masaraan mootummaa suni kan Tufaamunaati jedhanii garuu immoo dhugaa immoo hoolaallu Tufaamunaa abbaa gadaa gimbichuuti nama gullallee torban oboo keessa hangafa mataadha. Achi immoo kan taa'e warra galmaati galma warra qaalluuti jechuudha. Bakka masaraa mootummaa kana isaa wajjumaan hojjetan sana warra sarara waalumee bokkisaa wajjinis wajjumaan hojjetan. Garuu dhugaarree bakka makka jirtu warri suni jira eessa gosti isaatirree jedhamee namni gaafatu. Inumaayyuu Tufaamunaa hoo jedhan kinoo masaraa mootummaa kana qubatti qabanii as keessa ture jedhaniituma maqaa dhabu akkanumatti
Kun egaa tilmaamumaani malee. Mee masaraa keessa isaa wajjumaan hojjetanii egaa sana egaa ayyaantu sanattis dhaqanii warra sarara waalumee bookkisaa sanattis dhaqanii hora Finfinneetirree wajjumaan saaqanii hangafa qotusuu akka itti eebba walii kennan irree hin qabu isaan sana walumaan godhan. Inni garuu Tufaamunaa araddaan isaa bakka amma nu himtan kana bakki itti jiraatan. Bakki itti hojjetan immoo achi ta'uu danda'a walitti dhufanii jechuudha galma sanatti. Galma warra hora Finfinnee bakka dhakaa araaraa sanatti kan hojjetan achitti ta'a jechuudha. Amma warra sarara waalumee san maqumaayyuu hin dhaane. Tufaamunaa garuu baay'ee maqaa dhabu waan amma ati nutti himte kana jechuudha. Waa'ee abdaarii kanaa, waa'ee keessanuu akka itti jiraachaa jirtan kanaayyuu sanyiin isaanii eenyu irree jedhameetoo namni wanni tokko wanni godhe hin jiru. Mee miidiyaadhumaan illee warra Tufaamunaa jedhanii iyyafatanii yeroon isinitti dubbisan jira. Namtu hin jiru. Namni isin dubbisan Anu garagalee nun beekanu. hin beekan jechuudha. Nun beekan. Oromiyaa shannaafidha. Egaa dhugaa teessa waan dhugaa teessan qofaa miti dhugaa Oromoo waan abaasu. Egaa dhugaan tun awwaalamtee too naftu hundumtuuyyuu yaa hubatu yaa dhaga'u. Egaa Finfinneen handhuura Oromoo handhuura keenya jechaa. Handhuura tana immoo bakka akkam jirti eenyutu baatee asiin ga'e handhuura tana eenyutu baataa jira. Amma warri sun sanyii isaa eessa jira jennee gaafachaa hin jirru kun dadhabinaa fi hanqina Oromoon dadhabina akka malee Oromoon qabudha. Ammarree mee dammaqnee eenyufaatu Finfinnee tana handhuura tana tiksee asiin ga'e kan jedhu qorachuun dirqama. Hoo qorannee ginoo namoota akka Ashannaa fi Hundee kana fa'aa arganna. Namoota hambaan dhaloota sanaa nu bira jiru warra gosa guutuu jira. Namoota baay'ee jiru akkamittiin dhugaan isaanii awwaalameetu kan jiru. Maqaa sana fuudhanii takka ittiin sirbaa, takka ittiin lallabaa, takka waltajjii ittiin miidhaffachaa ooluu otoo hin ta'in dhugaa bakka kanatti jirtu kana keessaa'uu Abdaarii Tufaamunaa kanarra gireedariin buqqisuudhaaf itti gamaa jiru kana. Wanna birriidhaan hin tilmaamamne. Wanna miiliyoonaa miti biiliyoona nuti tilmaamamuu hin dandeenye. Oromoon akka ijaatitti eeggatuu qabu. Har'a miiliyoona 10 gireedariin buqqisuuf itti gamaa jira. Egaa dhugaa tana hunduu bira ga'ee hubatee dhugaa tana abbaatti akka nu deebisu abdii qabna. Egaa Ashannaa fi mee dhumarratti wanni jettu waan akka Oromootti illee dhaammattu egaa abaabilee akaakilee Tufaamunaati. Giraan isaas wajjin jira. Ayyaanni isaa isin wajjiniin jira. Ayyaanni isaa marree isinirraa hin fagaatini. Mee maqaa uumaa Tufaamunaatiin akaakilee keegaa lafeen isaas keessa jira, dhiigni isaas keessa jira. Isa bakka buutee mee Oromoo har'a jiru kana maal jettaan? Dhugaa waan jennuun Oromoo nu dhagaadha. Ijoollee warra Tufaamunaa taatanis warra isuma jalas bultan kuni dirreen isaa kun dirree duwwaa taateerti. Qe'een isaa doobbiidhaan nyaatamteerti. Manuma takka illee irratti ijaara harka keechan itti nu qabaati. Manuma takka illee irratti ijaarreetuma itti dhibaafadha. Jarana waaqatti kadhadha. Waaqa durii dabarta santi kadhadha. Kanan ergaa kiyya dabarsa.